አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ utuu mucaan kun waa taate barreeffama kana naa barreessite fuudhamee bilbillisii ilaalama sana booda eenyu barreessite jedhama sababa miskiinticha as taa'ee daaraa dibatee sanuu galateeffamtamneeyyuu isa yeroo biraatti deebina geessee leenca lama kennee dhageessanii deebi'ee immoo bilbila intalli Oromoo kuni sitti barreessite maana maan hin geenye ilu hin jedhamu moo hin jedhamu kana bicha naa himaa eebbisa kanuma ofirraa buusuu dhufe sabadoo sin jettan cibadheen baqa. Ati bareeda goote waan goone akka abbaanaaf jemma jedhee egaa abbaanaaf jillee gara siime abbaanaaf jimbootti foqirraa darba abbaaf dimaa irraa baatee dubbanne akka jedhaa ture atillee dhageette ati ofirraa eegee rakkoon qabu wadaa Muhammad hundi siqiintii si qabattee jalattee dhaabattee narraa intala Oromoo galaafatte illeen ufaa homaaf hin gootu jechuun aartee Adumarra waan jedhanii atis dokonkortee jirta dokonkora kan keessan uummata Oromoo hundaa dhiifama gaafadhu yoo laayifii seentee dhiifama gaafachuun sitti ulfaatellee viidiyoo takka waraabe akkasi poost godhii jedheen deebi'ee miidiyaa kanarrattuu na agartanii na arguun keessan haguma dura dabree jedhu namoonni bira jiranillee akkasitti loluuni turanii ani wallaahi naan galle waan isiin kee jirtu haala biraati. Eebbisa mee dubbadhaa Yaasiin maata liftan. Nu Mubaarak mee carraa naa kennu. Dubbadhu kunu. Dhiiroo dhagaa abbaan abdii as keessa jira ilmuun as keessa jira nu nama gurgurtaa ijoollee miti. Akka laafattillee hin laalina. Maaliifi miira keessa galtee waan jirtuuf ufillee miidhuun hin mala. Wanti duraa wanni si godhuun sirriirra jiru as gubbaa taa'anii haasawuu osoo ta'in bilbila itti bilbila hubaddaa. Nagaa qabaachuu isii. Eegasi gorsa ama mana maraa bantee ijoolleen irraa haasawaa jirti. Yes namni maan miidhamne. Isiin abdiin isii maali? Oromoo miliyoona tokko qabaa. Argitee hin injifadhaan dhufte. Miliyoona 60 qabaa hin injifadhaan dhufte. Yes in taane waan rabbiin godhe luuzii goote. Mana baratanii namni marruu irraa haasawaa jira. Isiin misteekii goote balleessaa goote balleessaa goote. Haa ta'u laakiin mana maraa baratanii irraa haasawuun hin ta'amu. Kana keessa namni miidhamuun hin mala. Obboleewwanoo walaada kennu telefoona isii bilbilaa hubadhaa eessa jirti nama itti dhiyaatu yoo jiraate mana yaalaa keessa isin argatti hin du'ini. Namni mana baratee haasawaa jirullee filiis rabbii jedhi cufi. Cufi obboleettii tanteetii obboleettii teenna obboleettii ilmaan kutaa kudha tokkooti. Miira keessa seentee waan hin taane dubbatte dubbatte numara beeka. Kan irra laaltanii irraa haasawuu osoo ta'in isii ajjeeftanii edana yoo isii dhabne nu maal haa taanu mee nutti ba'a. Haasawa isii haasofteettee nama tokko hin gorsan. Garasin shamarran beekuu isinirra jira. Nama dhiiraatii miti shamarran. Hin aarte Oromoo abdii guddaa irra kaa'ate. Bakka isiin abdii irra kaa'atte dhabamte. Miira keessatti waan hin taane haasofte. Amma kanaa miti dhiiroo namni itti aanu. Filiis deemaa bilbila isiin qabu. Silaan bilbilaafi. Warra Jarmanii kan waama gorsaa. Wanni akkanaa hin ta'u dhaabbadhu. Dasraatee dheedhaanii afaan nagaatti dubbadhaa. Abbaa Finfinnee kottu keessaan. Finfinnee keessaan kottu. Waa miti dubbadhu abbaa abdii. Yoo kasi dhageettu. Telefoona biraatiin Dubbadee bisa. kottuu jedhee amma sa'aatiin jala jirti. Adillee yaadni kiyyaa Yaasin kanaa wal fakkaata. Jalqaba namni tokko sa'aatii miira keessa galee arrabsu Oromoo rakkoon qabu waan argitteef nu arrabsitee dura miira isiisan hubanne gaafa isiin tasgabboofte bakka dogoggortee abbaan hubachisaa arga. Erga taphattee erga mooyamtee isii bichaa miti namni taphatee mooyamee gaafa jedhe kaboo kamiira adda addaa keessa galuu martuu kun abbaan abdiyaas jedhaa nama hedduu. Kanaaf rakkoo keessa qotaa deemu irraa akka nam tokkotti warri sooshaal miidiyaa kuni gara poozitiiviitti jijjiirre isiisanuu mana barsiisanii hamilee itti godhanii homaa miti moo'uunis inuma jira jedhanii tasgabbeessuudha malee yoo dogoggora isiin dubbattu takka fuulee irraa
mana banne haasofne nama sana sammuun isaa jeeqamuu danda'a. Nasa ni beekna namattuu hiriyaa kennaa intala Oromooti waa hedduu irratti hirmaatti aktiivistiidha qabsoo irratti hirmaatti nama baay'ee beeka. Kanaaf isiin akka Oromoo abdaddetti akka Oromoo yaadetti hin arganne jettee Oromoo komatti akka rakkinaatti ilaalu wal afaan deemuu irraa gizee hunda garma poozitiiviitti ilaallee waan kana tasgabbeessuu barbaachisa. Akkuma amma namoonni hedduu jechaa jirtanii isii sanuu itti bilbilaatii mana isii barsiistaati akka da'ilee isii jajjabeessuu irraa eegama malee damee biraa qabannee waan biraa haasa'uun barbaachisaa miti yaadee qabaa galatoomuu. Ulfaata. Saka. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. مبارك انت بالبلتاني هبتانيني يا ابا؟ والله وبالله نراك عصرتي وي ابون تقول فتتي سيده بدي براتي بلا والله نراك عصرتي انا ما مالتي ساقان سنو بدو ندك سنو بدا لما جنداوي دي سورام تيو ارجلتا ساقا بري فمچا تيكا حلال بريفو مالي بري فما كان نسرا نتي بالبلتس بري فما نسكونو بري فما كنو لا 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 يا ونيك انا ما ياتي سويتها مو بيه يعني اما الدوري فديجرا استاذ ام كتبيجرا استاذ اللي بالبلاد انا جت جنان يوم ما بالبلي ساكاتشمان بالبلي ندبي يو اما چلي سيتا انجري ما كوكي جابتا يو چلي سيتا اي وا وي وما مدورتي لا ساكا بور مبارك اتم تكون بور مبارك بريفما كان ارغي تيجتا بالبلي سيرار كمنان ما امه اورموتي من وانا غزينجي يفرت تباتا نانجتو كانوا من إبسي. نمني كم تقرأ ده؟ نوني سيني ميرا خيسة قلتي كذي نمني ميرا خيسة قلبي بيت نمنا خينيا. أنرستان نقول رواني ناركو جرو وجدتي نمني جئ كمان كابو خجر خانيس بفاني جور لين آرن كم نه يفا بدأني جراني أمو إسيرا فيو خراب راتي أكبر يادو جراتلي هدوت تدا جامي جراتلي نمني أف مار رياغو تكا ساتا توكنا هاتا تو وانغاري ميشي انت لورمو تكا هوبتاني چيك قراني إسي نگاه تاتي هوبتشو وانغاري بيتا أما وانو جيم جي نمني وان تتك قد فرطا إسي داك maybe seriously فرطة تا موبي كان يالو دبان فاتا كان تبنا ما أكنا يادا كوتي وانتي سلا كوني غسيبر رايفامي أتسرى في الدي يوتا سوانتي ومجراتي في دون كي وانا مسري لجريني يا أمانك كوني سوالي وان بروتا ومبيك كموجات إف وانت تقول همامتي وانا همامتي كوني همامتي غرو دبين كو سيريس يو كتا وتا نمني ترياتا بالبلاتي چه غرا ور جرمنجر تنم هد دورا غافدا adda baasa sanirra sanii alatti garuu immoo yoo agartee muudii qabachuu geemii gaariin ta'u maal jennaan as baatee dhiifama gaafachuu jibba akka asirraan akkas gootee na agartee namni kun akka rifatee garaa na'uuf maal kana yaaddoo ta'e hin beeku sigalee waan namni kun yaadu waa baay'ee barreessuu kuni kana booda argitanii maal gamaadha waan balleessisan silaa kabar gochuudhaaf wantoota akkasii kanarraa kana kaguutu amma abbaabdis bilbilee fi boosii ofiin darba jette maal ogguun jedhu dhageen jira waan akkasii san asuma baatee dhiifama gaafachuu Oromoo sittiin balleessee tokkoffaa ani yeroo hedduura deddeebiin dubbadhaa geemiin as gubbaatti taphatamu Oromoo bakka hin bu'u geemiin nama dhuunfaan of taatetu taphata yoo mo'atamte yoo mootes moote wanti yoo mo'atamte Oromoo galateeffattee yoo moote Oromoo galateeffattee Oromoo ko'attee ishoottee sirbite yoo mo'atamte immoo Oromoo abaarte yoo taate you are in a business keessartaa Oromoo immoo business maalikaa kennu meenuu godhattee ittiin taphataa hartaa jechuudha maqaa Oromoo kanaan immoo maqaa businessaa godhattee jechuudha wanta akkanaa dhaabbachuu qaba okay and I don't care abbaa feete maan taane
Nasraan beeka qabsoo tura sirriitti beeka garuu yeruma geemiin dhufaa dabra wanti nu dhageenyu maali Oromoon biizinasa maqaa kana biizinasa gochuurra gabbuusa nuti saba nama guddaadha miliyoona 60 miliyoona 80 ta'an godhu nama kana muudii qabachuu dhaabuu qaba namni yoo mo'amtees of dandeessitu mo'amtee carraakeetti amma mucaan kun abbaa abdii mo'amee ture ani hordofaan ture geema isaa sana argeera mucaan kun waa takka illee irraan dubban that's good mo'amuu waan jiru waan jiraati as gabbaatee Oromoo wanti komattuuf hin jiru si galee mo'ame yoo moote qofa Oromoo jaalatta maal jechuudha kun Oromoo irratti Oromoo taatee ka jiraattu ati Oromoo irraa faayidaa argachuu qofa dhiiroo nuti warra nama taajjabu jira beeka waan deemaa jiru kana warra nama taajjabu jira kanaafuu waan goonu waan ta'e fokka ilaallataa deemuun barbaachisa amma waan balleessiteef badii kana as baatii dhihama godha gaafachuu jibbitee yookaan immoo qaanfattee kana katabjoo ta'e kan kana jechaara beeka yoommoo dhugumaa kanuma hunda rifattee Oromoo irraa waa guddaa eegdee maal yeroo haasaa jedhamu dhageera Oromoo irraa maaf waa guddaa eegda hiriyoota keetirraa waa eegi malee Oromoo irraa waan eegin akka sabaatti sabni maal sirraa qaba sabaati waa godhe ani saba kiyyaaf maalan godhee yookaan keessattuu qabsaadha taateeti an saba kiyyaaf maalan godhaadha malee sabni koo maallaa godhaa akkamitti odeessita sabni koo saba keetirraa waa eeggatta waan hin jirre ani argaa jiru miidiyaa kanarratti kanaafuu akka kootti warri itti dhiyoo jiraattan yoo dubbiin kun kan sireesii ta'u ta'e please check godha nama keenya akka waa ta'u akka wanta maa irra ga'u hin barbaadu garuu as deebitee maqaa agartee asirratti muudii qabachuu namni keenya hin naqqa'u jettanii waan hin beekan jettanii waan akkasii asirra oofti yoo ta'e immoo waan biroodha kunittuu akka jibbamtu taasisaa jiru wanta akkasii kanaafuu akkasiin godhinaan jira haasaallee isinitti dheeressee dhiifama. Mubee galatoomii carraan haa kennimu beeme bakka dalagaan jiruuf ani deeqa takka fayyadee bu'a hundi keessanuu ani baay'ee duraan dursee mubarak musamma hedduu galatoomi siin jedha wallaa dhugaa rabbiidha ati qaroodha jechuudha nama miidiyaati jechuudha dhugaa keeti waan akkasii kana fiduun kee ani baay'ee itti gammade maalidhaa fi waa hedduu agarree obboleeyyan kiyya dhugaa rabbi wallaahi waa hedduu yoo yaadatan ta'e askaluu kana nama gurbaa Itoophiyaatti nama Oromoo tokko hin beektu miti barreeffateetiin dhaqee ofirratti waan hin taane dalagee jechuudha. Namoonni waan san barreeffamni isaa hiriyoota isaa bira ture umrii isaanii keessaa bahuu didoonni sun jechuudha. Osoo san gabbaanee itti dhayni mana itti dhayni maan jiraa turan. Sirriidha Nasraan jaalanna. Ani fakkeenyaaf Nasraan tapha akka geessiteen Mubees bira ture. Iyyaa ture. Nasraan jaalanna. Nasraan jaalannu qabsooftutti akkamitti waan akkanaa jetti waan jedhu rifadhee iyyaa ture akka gara kooti jechuudha. Garuu isin dubarallee agasii asimmoo rifadhe jechuudha. Maaliif miira keessa seente akka malee fuulli isii ni beeksisa. Akka jijjiirame fuulli isii akka itti dhagahame baay'ee dubartiidhallee. Kanaafuu namoonni tokko immoo ani na ajaa'ibu beeytanii as jalallee deemee amma tokko kijibaa maali kijiba ta'uu mala garuu of eeggannoo akkanaa fudhachuu baradhaa Oromoo. Namni miira keessa gaaf seeni waan godhu hin beeku. Sheexaanni iddoo kana jira. Rakkinni wayii osoo namarra ga'ee akkam ta'a Mubaarak godhu. Namoonni waan kana argine hoonu akkam taana. Kanaafuu obboleettii teenna namoonni naannoo san jirtan mana itti dhaqaatii tasgabbeessaa laala. Dhugaa ta'uu soba haa ta'u garuu dhugaa jettee fudhachuu qabdu. Wanti kana yoo namatti dhufu jechuudha. Namoota hedduutu akkanatti waa barreeffatee akkasitti darbee jira jechuudha. Nama hedduu agarre miidiyaa kanarratti jechuudha. Kan biraa namoonni kijibaa maali jettanii barreessanii fi namoonni immoo Nasraa gandatti galchitanii tiiktookii banattanii waan hin taane haasoftan dhaabaa. Nasraan Oromoo jettee dhufte. Oromoo jitabachuu dhufte. Isinii galee? Gaafa Nasraa leenca tokko kenne gaafa maalii Mubaarak jecha kudha kenne dubbiin harkallee jirana beekamtillee barbaada harkallee barbaada. Gaafa sii kennan dhayitee leenca shan kennite namichi gaafa tapha keetillee leenca shan sii deebisuu hin danda'a. Namni wal dandeettillee wal caala miidiyaa irrattillee wal caala. Akkasittillee fudhatina. Sigalee guuza tokko baatu ati fakkeenyaaf nama guuza baatuuf guuza sii baya sirriidha. Kanaafuu waan hin taane walitti laaqina. Har'a Mubaarak fi Abiyyi wal bira viidiyoo taphasiifte Mubaarak mo'uu danda'a. Maaliif harka namarraa qaba? Namarraa nafu. Nasraa namarraa fite jechuu kooti miti. Mungkin miidiyaa wal caaluu mala jarri kun. Gaafa isiin dhuftu yookaan inni dura dursee dhufu nama hedduu isa beeka ta'a. Yookaan isiin immoo nama gabaabaa beeka ta'a. Waan akkasiitti illee sammuu keessan keessa gaati
gandaa fi gooxiitti gadi deebitanii Oromoo waan hin taane addaan qooduu fi waan hin taane aseenaa Oromooti isinitti dheeresse. Kanaafuu mubee galatuu fi warri biraallee warri naannoo isin jirtan dhaqaatii tasgabbeessaa nama itti ergaa jechuun barbaada. Galatooma amaana isinitti haa ta'u kijiba maali jedhi saba. Loode hedduu galatoon waan dhugaa dubbattee hedduu haala biraatittis laaluu qabna gartee namni kun karumatti nu arrabsitee fi waan badaa jettee jedhanii miira keessa galuu dura namni kun meentaalitii isaa akkamii yaadaa jira maal keessa jirtii jedhee namni dura yaadeeti hogguu isiin nagaa qabdii gammachuu qabdii harkitee booda itti dhiyeessuu dandeessa badii gootee waan kana kaa dhiifamni waan guddaa miti ni ja'ama namaan ni jetti ammoo nama saniifuu yaaduu waan takka maybe too deep isin itti yaaduu mala gartee itti dhaga'amuun mara jara kanarraayis waan haftee nama biraa wajji taphattee jecha si moosisnaa jaanii waan sodaachisaniin jecha kara biroo yoo fudhattee isin haala biraa yaaddellee hin beenu dura lubbuu namaatiif yaanneeti lammata waa'ee gandummaatti deebina gartee wanni hundi darajaa qabdi karatti deeman qabdi dhiifamni ni sachi booda gaafatama sun rakkinan qabu ammoo first thing first lubbuu ilma namaati meeseeji kanaa gisee namatti dhufe namni lubbuu namaa saniif yaaduu qaba ani akkasitti yaada gama kiyyarraa. Assalamu alaikum akkam jirtan hundi keessanuu warri as keessa jirtan xiqqaa guddaan galatooma namuu yaada mataa isaa dabarsu jira. Alaykum assalaam. Wannin irra guddaan lubbuun namaa taphaa miti. Wanni isitti dhagahame nama tokko nama keenya keessattis dhagahamuu qaba. Sabboonummaadhaa fi namicha wajjin hin taphadhu jettee dhiistee jechuudha. Isiidhaaf alaamaa guddaa ta'uu mala. Tapha qofa osoo hin taane. Miira guddaa keessa seentee jirti. Miira guddaa sanirraa nuti obboleeyyan isii haadhawwan isii warri taatan abbaatiin isiidha obboleessi isiidha. Lubbuun isiidha nuuf qaaliidha. Miirri kun miira taphaatii miti isiidhaaf hedduu guddaa. Kanaafuu warri kofaltaniis warri kijibeettanii katabdaniis ilmoon namaa akka qubni shanan keenya addaatti yaadnee fiitis adda waan kana ta'eef dubbii bulchaa daftanii waan irra keessanis dhiisaa isiin leennuuf namni bira jirtu mana isiin jirtu sanitti illee bilbilee na jalaan kaasanii keessiitiis bilbileetiin jira anilleen dhugaa miira keessa seeneetiin loleeni gaa hanga wayyaan dhuftuu isiin nuuf tasgabboytuu miidiyaa kanarraa waa'ee isii negatiivatti haasa'uun akka nurraa dhaabbatu saniin isin gaafadha maaliif obboleettii teessanii isin jaalatti isinitti aarte isin qabdii isin abdattee dhufte oromootii yaballoodhaatu arra bakkaan ani fadhu ol nageesseetti